jirra jirtu daawwattoota fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB akkam nagaa fayyaa isiniin jecha oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra oduu tanaa wajjin andarartuu shaamiiti. Falmii hidhamtoota siyaasa karaa mana murtii godina Harargee baa Harargeetti ilaalamuun akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu artisti Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee yakkoottan namoota Oromiyaatti raawwataman jedhamanii ilaalchisee namoonni 5,728 irratti himannaan banamee jiraachuun beekameeti jira. Gabaasa dabalata kana akka taamtu simbiraan geenya. Falmiin hidhamtoota siyaasaa karaa mana murtii waliigala baa Harargeetiin ilaalamu akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu artisti Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee yakkoota akka naannoo Oromiyaatti raawwatame jedhamee ilaalchisee namoonni 5,728 irratti himannaan banamee jiraachuun beekamaadha. Isaan keessaa lakkoofsa hedduu kan ta'an dhaddacha naannawaa yeroof turuun baa Oromiyaa mana murtii waliigala godina Harargee baa irratti baname himannaan dhiyaate ilaalaa jiraachuun ni yaadatama. Hanga ammaatti yakkoota artistii beekamaa kanaan wal qabatee godina Harargee baa keessatti raawwatame jedhee abbaan alangaa federaalaa galmee 10 irratti hafuura wal fakkaatu qaba. Qabiyyeen dhimmarraa kan hubatamu yakkoonni idilee ta'an jiraachuu haa akeeku malee dhibbeentaa 90 falmichi falmii seeraa muraasa kanaaf dhimma himatamtoota kan moggaasan falmii siyaasaa jedhuun akka argatu godheera. Nuti soolmaa dhaddacha falmii hidhamtoota siyaasaa akka baa Oromiyaatti ilmaan afran qalloo wal qabatee taasifamaa jiru hordofuun haala jiru hunda gurra uummata keenyaatiin ni geenya. Dhaamsa gara bukaatoo hidhamtoota siyaasaa godina Harargee baa. Manni marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa kora lammaffaa gaggeessaa jiraachuun dhagahameeti jira. Manni marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa kora isaa idilee lammaffaa galma jiddugala aadaa Oromiyaa kan magaalaa Finfinneetti argamu gaggeessuu isaanii dhagahameeti jira. Gabaasa dabalata kanaa Ra'iis Mahammad akka taamte simbiraan ga'a. Manni marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa kora lammaffaa gaggeessaa jira. Manni marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa kora isaa lammaffaa galma giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argamutti gaggeessaa jira. Koricha irratti bakka bu'ootni dhimmoota Islaamaa naannoo garaagaraa irraa dhufan akkasumas qaamonni mootummaa affeerraa keessummaa godhameef hirmaachaa jiraachuu beekamee jira. Korichatti raawwiin hojii fi gufuuwwan mudatan irratti maratamaa jira. Koricha irratti haasawaa baniinsaa kan ta'an mana marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa Sheek Haji Ibrahim Tuufaa yoo ta'an haasawaa isaanii keessatti kaayyoo korichaa maal akka ta'e hirmaattotaaf ibsanii jiru. Korichi akka keessummaa kabajaatti kan hirmaachisaa jiran itti aanaan mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Galataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Irreecha Oromoo lakkoofsaan irreeffattoota daangessuun Oromoo malkaarraa guruunsa fuudhaa Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa dhimma ayyaana irreechaa sanbataa fi dilbata dhufu. Hora Finfinneetii fi hora Bishooftuutti kabajamu ilaalchisee BBC waliin turtii kan taasise yoo ta'u Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa irreecha baranaa akka durii irratti irraa adda ta'e akka irreeffatamu jedheeti jira. Gabaasa dabalata kana akka taamti simbiraan geenya. Irreecha Oromoo lakkoofsaa irreeffattoota daangessuun Oromoo malkaarraa guruunsa fuudhaa Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa dhimma ayyaana irreechaa sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee fi hora Bishooftuutti kabajamu ilaalchisuudhaan BBC waliin turtii kan taasisan Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa irreecha bara kana akka dur itti irreeffatamuun addaa jedhan. Irreecha bara kana akkuma bara dabree faatti uummanni miliyoonaan bee kabaja yoo jenne amma biyya Itoophiyaa kana keessatti rakkoon ciccimoon jiru dhukkume bara kanaatis rakkoo nageenyaatis jiraachuu mala jedhan. Gamtaa abbootii gadaa dhimmoota kana ilaaluudhaan dhimma nageenyaa qaamni nageenyaa akka raawwatu kan fayyaatis qaamni fayyaa akka hordofu murteessee jaan. Namni irreechaaf gara malkaa dhufu of eeggannoo yoo gochuu baate dhukkuba qoricha isaa hin argamne kana carraa fuudhanii gara maatii fi hawaasaatti deebi'uu balaa akka ta'es akeekkachiisan. Uummanni keenya ayyaana kanaaf waan abbootiin gadaa jedhan dhagahanii waan qaamni mootummaas of eeggannoof jedhan dhagahanii irreeffannaa kanarratti argamuu qaban jaan. Waashan waa'ee irreecha baranaa qaalluu irreecha keessatti qooduu qaban. Irreecha irraa fi mallattoo sabboonummaa Oromooti rakkoo gurguddoo lamaan nu eeggatan kana tooftaadhaan jala dabruu qabna jedhan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa. Baay'inni namoota ayyaana irreechaa irratti hirmaatanii gamanaa ilaallees gamtaa abbootii gadaa daangaa lakkoofsa irreeffattoota kee Oromoo malkaarraa guruun hin danda'amu jedhan. Amma Oromoon malkaarraa guruun hin danda'amu Abbaan Gadaa namni hammanaa irreeffatu abalu haa dhufu irreeffatu abalu haa hafu jechuun safuudha. Sababni namoonni kun galata galfachuuf deeman waan ta'eef jedhan. Haala nageenyaa fi of eeggannoo dhibee bara kanaa waliin akkaataa
ulfaataa deemuu danda'uun dhimma kana kan murteessuun warra nageenyaa fi warra fayyaatiifis dabarsinee jirraa jedhan abbaan gadaa. Dhimma namoota irreeffannaaf deemanii qoodiinsa baajii fi kaan abbootii gadaa akka hin ilaallanne qaamni mootummaa dhimmicha akka waarratu siman. Baay'inni nagaa ta'e osoo dhukkubni bara kana dhufuu baate irreechi baranaa kan bara dabree caalaa akka bareedu shakkii hin qabnu kan jedhan goobanaa hoola. Amma garuu haala yeroo xiyyeeffannaa keessa galchuun uummanni of eeggannoo barbaachisu godhuu akka qaban dhaaman. Uummanni Oromoo irreechaaf akka dursa kennu niin beeka keessumaa kan Finfinnee kun kan xiqiiti garuu ammoo waan baraa fi gadaan nutti fide kana obsaan bira dabruu qabnaa jaan. Yoo fayyaan jiraate bara dhufuus ni irreeffanna waan ta'eef dursa lubbuu fi nageenya keenyaaf kennuu qabna jedhan. Irreecha baranaa yeroo raafama siyaasaa fi dhiphinni hedduun keessa jirrutti kana kabajamuu waan ta'eef akka abbaa gadaatti yaaddoo cimaa keessa jira jedhan abbaan gadaa goobanaa hoola. Haalli qabatamaan amma sabaa fi sablammii biyya kana keessatti ittiin jiran akka duraanii sanii miti walitti garaan badee jira. Oromiyaa keessatti haalli nageenyaa kun mana nama baay'ee tuttuqee jira jaan. Namni jalaa hin hidhamin hin jiru, namni jalaa hin madaawin hin jiru. Uummanni Oromoo dallanee jira. Haala akkanaa keessatti irreeffannaa hedduu yaaddeessaa jedha. Qeerroo fi qarreen ayyaana irreechaa kan kabajuuf gara malkaa dhufaniis ajaja qaamolee nageenyaatii fi abbootii gadaa dabarsanii fudhachuun qaamolee nageenyaa waliin wal dhabdee hin malle keessa galuu akka if eeggatan dhaamanii jiran. Tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun arraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamu ta'a hangoo duubiraatii walitti deebi'utti nagaan nuuf tura.